تصريحات للرئيس ترامب لرويترز خاصة ما يتعلق بالضفة وأيضا بغزة. جلسة في الكنيسة نتنياهو لا يكترث بمقتل الأسرى في القصف الذي تنفذ. لكنكم تعلمون أنهم يقتلون هناك، وبعد أن تساعد وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد ما زالت كالتوصل للاتفاق. قام العدو باستهداف مكان توجد فيه أسيرة من المرحلة الأولى. المحاور الرئيسية الآن المحور الغربي اللي هو محور الفرقة 146 الذي نتكلم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى وضع عراقيل تؤدي إلى انهيار صف. في الأمن كلنا أبدينا صدمتنا من الوضع المروع لمختطفين الذين أطلق سراحهم في السبت الأخير. كلنا قلتن كبجمتوتا هردفتوتا كينيا أدولسا كلتكو كيبتتا غلغلا أدوان باقدو غليسا في لوايتوا كبتما باقدو غليسا كيستي ديما دراني في روروان قدوم متان فلسطيمو ترتي موتما أبو جال مرتاه قبن ديانيتي جرا مرتان كنمو حرا الدنيا قوتو كواتشيسي كيستو عدتي وراني غازا رتا كلب سموك أجلشي غلغلا كان درب بيوتي دولي كمسي isaati jiram. Ujummoon deeggarsa keenyaa fi qananiin qonqoo teessanii ajaja keenya hojiirratti oolchuu qofaani yookiin ammoo dhabuudhaan murtootti jedhani pirezidaantiin Ameerikaa Abu Jahl yookiin Doonaald Tiraamp qoqqobbiinis kaa'amuu danda'a jechamuun dhagahamee jira. Gama biraatiin walga'iin tibbaa kana liigii arabaatiin gaggeeffamuuf Masritti deemuu Raashiyaan irratti hirmaadha jechuun Ameerikaa naasise. Walga'iin liigii arabaa Kaayirootti gaggeeffamuu jiru kana wal qabsiisee loltoonni taankota dhibboota hedduun deeggaraman daangaa Israa'el naannessuu isaaniitiif ibsi guddaan har'a ajaja qajeelfama waliigalaa addunyaa naasise. Abbaan aangoo Rippaabilikaa olaanaa Iraan Taareen Ayatullah Sayyid Ali Al-Kaaminiidha murtoo si'achi afaaniin namuu nuqaaqeffatuun jiru jechuun IRGC yookiin Iraan Revolutionary Guardii fi niikilerii hidhadhaa jedhanii mallatteessuun dhagahame. Kun bowwoo guddaa Israa'el fi Peentaagoon ta'uun dhagahame. Ministeerri faallaa masaanuu Israa'el Yaa'ir Raapide Benyamin Netanyahuun fuggisoo addunyaa dhaabbate weerara biyya tokkoo fi daangaa lammiilee buqqisiisuuf Peentaagonitti imaluun jireenya Israa'elotaa balaa jala buusuudha waan taateef qe'een Gaazaa kama Filisxeemotaati jechuun dubbitti dhoosanii ibsi ministeerri damee alaa Geediyoon Sar kan Yahudota baase ammoo addunyaa fi biyyoota liigii arabaa dheekkamsiise. Yeroo jalqabaatiif Tarkiyyaan Israa'el wajjin Paakistaan Iraan ta'anii falmuudhaaf waliigalteerra gahamuu fi ibsi ministeera damee alaatiif pirezidaantii Iraaniidha addunyaa kan shororkeesse ta'uu fi King Malik Abdullahi lammaffaan Joordaanii fi ibsi guddaanarra Emireetirra bahe Ameerikaadha. Dubbi addaatiin akka isheen murtee daran jabeessitu taasise jedha. Hindustaan Taayims irraa gabaasni har'a addunyaan dhageette walakkeessa Teelaaviivitti balaan guddaan bu'aa akka jiru Muhammad Al-Buhaayitii dubbii himaan qondaala damee idilaa addunyaa Hawtii Yamanoota Hizbollaa fi akkasumas kan baha gidduu galeessaa Islamic Resistance Force jedhaman gara dirree waraanatti deebine jedhan. Tibba kana Israa'el waywaataati turte. Loltoota kanatti meeshaawwan misaa'ila teekinooloojii ammayyaa Iraaniin deeggarsi raabxaa kan itti qoodamaa ture ta'uun dhagahame. Dhumarratti oduun Axios Independent baasan jettiiwwan Raashiyaa afuri daangaa Gaazaa keessatti maal buusanii Israa'el maaltu warwaachise. Ukraine sa'aatii muraasa yookiin guyyaa tokko keessatti kan Rippaabilika Raashiyaanotaa ta'uu dandeetti. Zeleniskii achi buuteen dhabame. Akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenya nageenya lamana isin biratti jiraatu sagalee mujaahidoota irra dhugaa Filisxeemotaatiif murtii Abu Jahaliif ilmaan Abu Jahal Gaazaa irratti murteessaniif amrii rabbii keenyaa kan wajjin ilaallu taati warra dhugaa haqa Filisxeemotaa cinaa dhaabbatu isin haata sagalee mujaahidoota walii qoqqooduun sheer gochuun laayik gochuun sabiskiraayib gochuun hanga xumura sagantaa keenyatti akka nuuf hana buutan abdii qabnaati. Dhimbibbaa viidiyoolee kanaan gara oolmaalee maadhee Aljaziiraa, Al Arabiyaa, Hindustaan Taayims, Taayims of India, Associated Press, Reuters, Reporters, Washington Post, New York Times fi irna korrespondantiif tasniimirraa qindeeffanne gurraan isin geenya. Filisxeemonni ni injifatu. يهودوتا أبو جهل أمه نكفو يتريادا. نبدأ بتصريحات الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة حيث قال إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق. وأكد أبو عبيدة جار الأردن
قالوا كلمتهم أيضا في هذا الموقف. كل الفعاليات الأردنية تطالب بوقفة صلبة. أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما يقضي بإلغاء القوانين المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء من محور نتسريم في قطاع غزة بخطة استراتيجية كانت تهدف إلى فصل الذي أشرت إليه صهيب بينما يجري في طرح تقرأها. نعم، عندما نتكلم حقيقة عن العملية البرية نتكلم عن ثلاثة قبل قليل في سياق تغطيتنا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن. قدام هذا الأسلوب كذلك، هذا الأسلوب يعني هو أسلوب يدل على وضاعة هذا الجيش، أنه يعني عذرا نجبر على أن نقول. نبدأ بتصريحات الناطق باسم كتائب. عدد من السكان العائدون إلى منطقة الحي السعودي على وجه التحديد في تلك المنطقة أجبر هؤلاء يتقدموا إلى وسط وغربي مدينة حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين. وأكدت حماس أن هذا التصرف imaammata rakkoo balaa gaazaa irratti hundaa'e wal qabsiiseen biyyoonni liigii arabaa walga'iin tibba kana isaan taa'uu deeman tarii waraana Israa'eliif araboota kaasuu danda'a jedhameetiin golee addunyaarraa yeroo xiinxalamaa jirutti rakkoon guddaan Israa'el qabattee deemtuuf erga imalli Benyamin Netanyahu bulchiinsa Ameerikaa 47ffaa yookiin Abu Jahaal sirna impaayera jarraa 18ffaaf kolonii warra Awurooppaadhaa deebisuuf biyyoota arabaa irratti ilkaan ciniinnatee jannoo imaammataa taasisuuf galme guyyoota dhibbaaf hojumaata isa sanadoota 200 mallatteesse keessa dhibbantaan 70 ta'an cunqursaa baa gidduu galeessaa fi loogii guddaa impaayera Filisxeemotaaf beekamtiin akka hin kennamneef shanyiin isaanii gargar akka faca'u yeroo ta'ee jirutti Gaazaa walakkeessatti ammoo waraanni guddaan banamuuf akka jiruuf guramtoonni harkaamaas jiran hanga sanbata dhufutti yoo kan hin kennamne taate qiyaamaan uummata Gaazaa irratti bu'uu danda'a jechuun dhaadannoo isaanii kan itti fufan Abu Jahal ilma isaanii Benyamin Netanyahu yookiin ilma Abu Jahal Riippaabilikaa Isteeta Israa'el jechuun addunyaan beekamtii akka kennituuf dhiibbaa Saudi Arabiyaa irratti taasisuuf tattaaffiin isaan godhan fashaluu irratti argaman. Pirezidaantiin Tarkii Ankaaraarraa jannoo isaan dhageessanii fi murtoo sagalee caalmaa yeroo kamiyyuu caalaa Riippaabilikii Tarkii keessatti argatan Rasiif Xayyib Erdogan Paakistaan, Afgaanistaan, Iraanii fi kanneen kana fakkaatan dhimma bilisummaa uummata Filisxeem irratti wareegama barbaachisaa ta'e kennuu qabna. Biyyi tsiyoonota baagiddu galeessaa keessatti tokkoon tokkoo keenya gargar facaafteetiin bittinneessite uummata keenya biyya malee hambisuu akka deemtu Filisxeem irratti laaluu qabna jechuun erga kaleessa isaan dhaamaniidha. Tarkanaa dooluu wabeeffachuun gabaasni ammaan kana bahaati jiru. Paakistaan yeroo kamiyyuu caalaa Israa'eliin falma gaggeessuudhaaf har'a ibsa baaftee jirti. Namooma Gaazaa irratti raawwate ukkaamsuudhaaf shira tsiyoonota raawwatameef ajjecha Filisxeemota 60,000 hedduu duguugame ukkaamsuuf jecha shirri isaan Gaazaa keessaa Tiraamp wajjin mari'atanii Filisxeemota Gaazaa keessaa ari'uu gonkumaa fudhataman qabu kan jette Saudi Arabiyaan waliigalteen Israa'el wajjin taasifnu kamiyyuun jiraatu biyyi Israa'el wajjin waliigaltee taasisa jettee biyyoota Islaamaa yookiin Arabaa keessaa kophatti yaaltu yoo jiraatte diina biyya Islaamaati, diina Riippaabilikaa Isteeta waliigala Arabaati jechuun Muhammad bin Salman yeroo ibsa baasanitti dubbiin Tiraamp irra ejjannoon Gaazaa irratti qabu qaamni aangoon na jijjiiru yookiin humna kamiinuu dubatti na deebisuun jiru erga jedhaniitii booda qondaaltota Masriitiif akkasumas Joordaaniif akeekkachiisa kennuu isaanii Associated Press fi Al Jazeeraan gabaasanii jiran. Filisxeemonni rabbi isaaniif erkannoo gaachana isaaniitiin har'as ka'anii dammaquu akka qaban Mahmud Abbas pirezidaantiin West Bank erga murteessaniitii booda walakkeessa Gaazaa irraa dhukaasni dhagaa jiraachuudha Hindustan Times kan dhageesse. Gabaasa maddeen balballoomii miidiyaalee idila addunyaaf xiinxaltoonni hedduun dhimma baha giddu galeessatti itti siqaniitiin hordofan akka jedhanitti waraanni baha giddu galeessaa qaanqeen Gaazaa irraa qabatte waraana Arabootaa fi Israa'el akkasumas waraana warra irree qabeeyyii addunyaadha kan affeeru ta'uun mamiin qabu jechuun ji'ootaan dura kan xiinxalaa ture xiinxalaan beekamaan yuunivarsiitii Londonitti Marwaan Bishaaraadha. Haalli qabatamaan Doonaald Tiraamp murteesse Riippaabilika Isteeta Israa'eloota yookiin jiishota biyyoota Filisxeem hunda dhuunfatanii hanga galaana Meeditiraanii irratti maappiin isaan baasan keessa Sooriyaas maappiin dabalatu ta'uudha ibsuu isaaniiti Al Jazeeraan gabaasee jira. Gabaasa Al Jazeeraa wabeeffachuudhaan Kariim Falaahi xiinxalaan beekamaan Al Arabiyaa akka jedhutti haalli qabatamaan
amma yaaddoo fi uggurri guddaan Filisxeemonni walakkeessa Gaazaa gadhiisuun biyyoota adda addaatti jechuun mandheen qindii biyyoota miseensota Ameerikaatti dhiyeenyaan deeggarsa namoomaa hedduu argatan keessa Masri, Kaayiroo, Somaalee, Laandaa akkasumas Morokoo fi kanneen akka Albaaniyaa akka jiran gabaasuudhaan Morokoonis deebii isii har'a kennuun dhagahamee jira. Northern Gaza, a day after Israel barred them from returning to their homes. Tel Aviv says Hamas long lines for simple things like bread and for water. Now we have also heard from Israel's military and something very similar also coming from Egypt, putting out a statement expressing continued support for the steadfastness of the Palestinian people on their land. Palestinians were banking on the support of the Arab League states, and they got it. The moment they said Jerusalem is annexed to Israel, I knew I have to say it loud and clear. We will never accept that under any circumstances. I will never sell Jerusalem. They say that they've been hearing similar statements from different organizations for decades. And Trump says if Hamas doesn't release all hostages in Gaza by midday Saturday, a ceasefire with Israel should be canceled. In the Egyptian seaside town of Sharm el-Sheikh, leaders from the European Union and the Arab League are holding a summit together, peace process, as well as conflicts in Yemen and Syria. And for more on this, I'm now joined by our correspondent Georg Matis in Sharm el-Sheikh. So Georg, this is the first meeting of these two very... Israa'el Raashiyaan jeettiiwwan waraanaa hedduun balalii daangaa irratti taasisan deeggarsa namoomaa osoo hin ta'in meeshaa waraanaa guddaadha Hamaas hidhachiifte jechuun ministeerri damee alaa Geediyoon Saar yoo dubbatanis pirezidaantiin Raashiyaadha kun qishna jechuun toora X yookiin Tiwutara duraan irratti barreessan. Sargel Lavroo ministeerri damee alaadha gochaa bijuuf rarraaqota warra Israa'elotaati heera namoomaaf mirga namoomaa cabsaniitiin aangoof irree qabnaaf Filisxeemota godaansisuun abadan jedhan umriin isaan haa turu. Dimitri Peskov toora Tiwutaraa isaaniirratti addunyaan guutuun beekuu kan qabdan Filisxeemonni qe'ee namaa yookiin weerara daangaa namaa qabatanii osoo hin ta'in mana isaaniitii ari'amaa jiran hireen bulchiinsa Tiraamp keessatti addunyaa mudachuu jiruu fi biyyoota Arabaas ta'ee kanneen biroo mudachuu jiru isa kana ta'uu beekuudhaan addunyaan guutuun uummata kanaa sagalee akka ta'uu fi Raashiyaan karaa barbaachisaa ta'een yeroo kamiyyuu caala dhimma Gaazaa xiyyeeffannaan akka hordoftuuf araarama tokkollee akka hin qabne erga dubbatanii booda Dimitri Peskovitti dabaluudhaan ibsa Iraan baaftee akka deeggaran ibsaniiti jiru. Iraan gama isheetiin ibsi isiin baafte qaamoleen biyyoota Arabaa keessas ta'eeti ollaa Gaazaatti argaman dhimma Gaazaa keessa harka naqatan bara dukkanaa ta'u malee isaanis nagayaan hin jiraatan jedhan. Pirezidaanti Maasuud Pezeshkian kaleessa galgala ibsa Irna International wajjin yeroo kennanitti namni Filisxeemiin buqqisa jedhee yaadu dursa akka ofii buqqa'u beekuu qaba. Har'a buqqisuus bor nagaan akka hin jiraanne itti amaneetiin itti galuu qaba. Bulchiinsi aangoo akka barbaadetti fi murteessuuf na filatan ana turree qaba jechuun Peentaagoon irraa ibsa baasu dhimma Gaazaa dhimmi isa ilaallatu hin jiru yoo mootummaa addunyaa ta'eef akkasumas mirga namoomaaf dimookiraasiif waliigaltee heera mootummootaa kan kabaju taate Filisxeemotaaf kan malu deebisanii ijaaruu qe'ee isaan irratti jajjabeessuu fi xiinsammuu Filisxeemotaa eeguudha jechuun gabaasan. Bilisummaaf birmadummaadhaan heera mootummootaa keessatti beekamtii qabdu takka ummata isii kan keessaa duguganii kan fixanii mana irratti diiganiitiin gochi akkanaa yoomillee irra deebi'ame hin raawwatama jennee isin abdannu. Dhuguma Tiraamp kana murteesse ta'anaan wal waraansi guddaan baha gidduu galeessaaf dhiigni yoomillee jigeetiin lafa orraramuu hin dandeenye akka dhangala'uu jiru akeekkachiisuu isaaniidha gabaafame. Islaam deeggarsa namoomaaf akkasumas wareegama Gaazaa gootu gochaan agarsiifti jechuun ministeerri damee alaa Paakistaanis ibsuun gabaafameetii jira. Pirezidaantiin Tarkiyyee deeggarsaaf sagalee guutuu paarlaamaa Ankaraa irraa erga argataniiti booda biyyi Tsiyoonota akkasumas alaa dhuftoonni jedhan Raasiif Xayyib Ordogan abjuun mooticha erga du'e ta'uu danda'a kaleessa kan jedhan gabaasa keenya keessatti isin dhageessifne Filisxeemota dhiibuun abadan hin danda'amu. Qe'ee isaanii keessatti qofa osoo hin ta'in waliigaltee 1967 hanga Yerusaalem magaalaa guddoo Filisxeemota akka taatuuf murtiiwwan barbaachisuun irratti hojjenna. Ibsa baafnee dubatti deebisuu osoo hin ta'in gama lolaatiinis gama tolaatiinis
qophoofne jirra jechuun waamicha biyyoota islaamaatii taasisuun dhagahame. Gama biraatiin walgahii liigii arabaa dhimma gaazaa irratti murtee kennu tibba fuullee torbee dhufuu keessatti kaayirootti ta'amuu yeroo jirutti raashiyaan karaa Demetri Peskov qondaala dubbii himaa pirezidaantii raashiyaa kireemnii irraa kaayiroo irratti akka hirmaattuuf murtoo biyyoonni arabaadhaa murteessan hordofuu akka barbaadduuf ummata Filisxeem addunyaan guutuun ijarraa libsachuu akka hin qabne siman. Fedhiin Doonaald Tiraamp qabeenyummaan gaazaa dachii bashannanaaf daldalaa taasisee warra rooyaalota yookiin aangoo isaatiin dhuunfachuu malee imaammata mootummaa Ameerikaa akka hin taanes irra deebinee mirkaneessina jechuun dhagahame. We need to rebuild the Gaza Strip. The Gaza Strip is a very precious component of Gaza irra deebineetti ijaaruu barbaanna. Gaazaan qabiyyeewwan seenaas ta'eeti akkaataa taa'umsa isheettis qaama Filisxeemotaati akkasumas galma keenya biyya teenya. Dhimmi Gaazaa irratti bocameef ajandaan Gaazaa irratti bocameef Filisxeemota qeedhaloota isaaniitti faffacaasuu gonkumaa fudhataman qabu. Kana jechuun heera waliigaltee mootummoota gamtoomanii fi birmadummaa biyya tokkoo sarbuu duguuggaa saba tokko irratti labsuu sanyii lafaa balleessuudhaan ilaalama. Heerri aangoonis ta'e taayitaan addunyaa keenya Gaazaa fuudheetiin bulchiinsa yookiin aangawaa tokko murteessisee ofii dhuunfatee lammiilee isaa keessaa ari'u akka hin jirre irra deebineetti mirkaneessina. Filisxeemonni Gaazaa keessatti dhumatanitti awwaalamanitti sanyiin isaanii addunyaarraa badanitti saniin booda abbaan barbaade irree isaa agarsiisa malee abadan gonkumaan ta'u. Gochoonni darban yakkoonni darban seenaa keessattis kan dagatamuu miti. Har'a nuti galmaan ga'uu baannus dhaloonni seenaa kana qaamota kana dalaganiif yakka Filisxeemota irratti dalagame kamiyyuu gaafachuudhaaf jiran. Kun waan Rabbi birattis dhala nama birattis gocha jibbisiisaa gocha farrummaa sanyii irratti fi waraana sanyii irratti labsame jedhan ambaasaaddariin Filisxeemota damee mootummoota Riyaad Mansuuriidha. of the land of the state of Palestine. It is part of our homeland, and we don't have a homeland other than the state of Palestine. A statement from Hamas, from a spokesman, saying they're going to plan at the minute, remember this is only Monday, but they plan to postpone the next phase of hostage releases, which would have been due this Saturday. Now, the first phase of the ceasefire agreement had some joy, tears and disbelief on the decimated streets of Gaza, where there is now an end in sight. Gaaffiiwwan fatwaan wal qabatee baroota hedduudhaaf nikileerii dhachuuf amantiin nu dhoggaa erga jedhaa turanii Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei gaaffii Jeneraal Muhammad Bahagaari, Leetanaal Jeneraal Hussein Salaminiif Ali Reezaa Taansirii ministeerotaa fi qondaaltota IRGC irraa dhiyaatee fi biyya tsiyoonota irraa shakkii qabaniif Riippaabilika Islaamaa Isteeta Shi'aa Islaamota Iraan diiguudhaa fi adeemsi isaan 1981 Iraaq irratti fudhatan ammas dabareen kan Iraan ta'uu kan beekan qondaaltonni waraanaa Iraan Ayatullah Ali Al-Khamenei fi Muhammad Bahagaari Gaalibaa fi qondaalaaf itti gaafatamaa Afiyaa'ii mana maree paarlaamaa Iraanii gaaffiiwwan dhiyaataniif Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei meeshaa hidhadhaa jedhanii kaleessa mallatteessuun isaanii dhagahame. Iraanonni meeshaa duuchaaf birmadummaa eenyummaa isaaniitiif akkasumas kibhaaf gita Ameerikaadhaa abbaa qabiyyee humna atoomii nikileeraa isii taasisuu akka dandeettus irraa gammaduun himame. Tooftaan guddaan hiriiraaf akkasumas qoqqobbiin Iraan karareessanii beelessanii uummata biyyattiif raafama diinagdee fincila dhoosuu barbaadan abadan hin milkaa'u jedhan. Kana kan jedhan Abbaas Araakchi ministeera damee alaa Iraanotaati. Iraan waliigalteewwan dhimma nikileeraa irratti yeroo kamiyyuu karri keenya banaa jennus bulchiinsi Doonaald Tiraamp akkuma qondaalli abbaa amantii Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei jedhe biyya dhageettuu miti. Birmadummaaf bilisummaa keenya kabajuun dirqama. Maadhee humnoota adda addaa baha gidduu galeessaa keessatti Iraan irratti maxxansuun tooftaa ittiin Iraan mancaasan waan taateef Iraan gama diinagdeen akkasumas qabiyyeesitti fayyadamuu fi qoqqobbii Ameerikaan keettu kamuu hojiirra akkan oolchines yeroo jalqabaatiif dubbatanii. Gama biraatiin Marco Rubioon ministeerii damee alaatiif seekreetariin Ameerikaa haarofti
Iraan waliigaltee kanatti kan hin dhufne yoo taate ibiddi labobbaaf qiyaamaan itti bu'u jirti jechuun dhaadachuu isaanii Washington Post gabaase. Gabaasa kanaan wal qabatee pirezidaant Maasuud Pezekshaan dhimma qondaaltota Hamaas Kaliil Alhayyaa dabalatee dubbisanii fi Gaazaa si'achi Iraan ijarraan hin libsattu. Qaamonni dhimma Iraan irratti liigiin Arabas ta'e dhaabbanni jaarmiyaa Islaama idilaa addunyaa walgahii ariifachiisaa akka ta'uuf erga isaan qajeelfamaaf waamicha karaa ministeera Dameelaa Abbaas Araakchi beeksaniiti booda Kaayiroon tibba dhufu yookiin torbee dhufu keessatti walgahii liigii Arabaa simachuu akka jirtu himame. Loltoonni taankota dhibboota hedduu hidhatan daangaa Israa'eliif Masir gidduutti argamu kan marsan ta'uus beekamee jira. Guyyaa dheengaddaatti ture baajataaf deeggarsa militarii humna guddaa ta'e Doonaald Tiraamp erga Israa'elii mirkaneessanii Kaayiroon tarii dubbittiin amma deemaa jirtu anaafillee hin ooltu. Sirisii achi ammoo Israa'el wajjin gadhumatti falmuudhaaf onnee qabdi jedhan. Xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti murtoo Tarkiyyeen Israa'el falmuuf Paakistaaniif Iraan wajjin qindooyte kun Masrii onnachiisuu hin oolle kan jedhan siin dhabamne. Haa ta'uuti Malik King Abdullahi Jordaan akka jedhanitti daa'imman 2000 fudhachuudhaaf Jordaan aangoo hin qabdu bakkas hin qabdu jechuun barreeffama xalayaa isaanii Doonaald Tiraamp yookiin Abu Jahaaliif deebisanii jiran. Baha giddu galeessaa keessatti dhiibbaan guddaan Filisxeemota qeemalee hambisuuf biyyoota addunyaarra facaasanii ofii isaaniitti riil isteetii bashannanaaf impaayera guddaa Israa'elota yookiin Riippaabilikii Isteetaa Israa'elidha bal'isuuf taasisan abjuu hin hawwatamne jechuun kan dubbatan ta'uudha Al Arabiyaan gabaasee jira. Gama biraatiin ministeerri fuggisoo fi faallaa Israa'elota Yaa'ir Lapid adeemsi Benyamin Netanyahuun Israa'elota egereef mallattoo gaaffii jala galchaa jiru dachii seera qabeessummaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin dhimmi qabatamee jiru Gaazaa dhuunfachiisuuf jechaa fi mootummaa Ameerikaas gara biraatti buteetiin nageenya Israa'elota dhogguuf Israa'elonni barayyuu shororkaa keessatti akka jiraataniif bulchiinsa baay'irummaa baha giddu galeessaaf addunyaa irratti mirkaneessa jira jechuun Israa'el kaatiif akkasumas Benyamin Netanyahu irratti qiyaamaa buusuun dhagahamee jira. Dubbiin kun ammoo dhibbantaa 75 Israa'elotaan deeggaramee jira. Hamaas gama isaatiin ugguramtoonni gadi dhiifaman si'achiin jiran jechuun ajandaa waliigaltee dhukaasa marsaa lammaffaadha. Cufu Associated Press yeroo gabaasanitti ture. Zeleniskiin oduu gaddaa kan dhagan. Pirezidaant Abu Jahal yookiin Tiraamp Zeleniskiidhaaf dubbii naasuu takka dhaaman. Zeleniskii qofa osoo hin ta'in gamtaan Awurooppaa fi shariikonni Yukireeniin deeggaraa jiran hundi isaaniitu akka Tiraamp Fox afgaaffii miidiyaalee wajjin taasisanitti biyyi Yukireen jedhamtu guyyaa tokko impaayera Raashiyaa jalatti hawwatamuu dandeetti yookiin hoogganamuu dandeetti. Yukireen haa turu haa dhiisu kan Raashiyaa ta'uu dandeetti jechuun Zeleniskiif neetoo bishaan uwwisan. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan Gaazaa cabsuu deemu izni rabbitiin haa cabu. Kan Filisxeemota cabsuu deemu izni rabbitiin haa cabu. Addunyaan keenya biyya kamuu haa taatu kan amantii kamuu haa taatu nagayaan malti. Nageenyi sooshaal miidiyaaf nageenya hawaasa addunyaatiif nasrii fi injifannoon Filisxeemotaaf.